Lubboolisa hafe gaafas duhoo sanbooda wayita isaan bira dhufee taa'u akkas jedhu malee takkaa gad hin taa'u. Ijji koo ija keessan dhabuu hin danda'u. Hamtuun isinii dhufe anumaa na bahuu wahdahu laa shariika lahu. Yaa Rabbi nu deebis gootummaa imaanaa nama lubbuu ofii wareeguuf quraana akkuma kan jaraa gaafa duraa sana. Quraanni tuqamnaan isaan arrabsamnaan eenyuun rafee bulaa diiniin tuffatamnaan gaafa aduun diinii quuqee ba'u sana tokko nabbiin arrabse akkuma irraa kana. Kaab ibnu Ashraf jedhama Yahudaa Madiinaa Yasribitti sooresse tokko isa kana. Aduwwee rasuulaati aduwwee quraana jedheedhaan ergamaa Rabbii arrabsinaan mushrikootas jagnoomsuuf jedhee faarsinaan rasuulli tuqamnaan saafota aarsinaan. Nabiyyiidhaan jedhanii nu fidaa kee taanaa achumaan dhaqanii isaanis ni goonaan dargaggoon shammalaa baafatanii dhaynaan tokko Kaabiin naqee gawwaammatee manaa dadhabnee sitti dhufne amri islaamaa kana achumaan simatee gammachuu mirkaana. Ijoollee akka kootii waliin sitti dhumnaa jedheen gammachiisee baallameechi deemnaan guyyaa baallamaa isaan Kaabiin dhufee waamnaan. Waytanni gad dhufuu jedhee maal urgoofta kana nu urgeeffachiise maal wanti addee kana yoo manni itti jedhu tokko mataa qabnaan jarri kaan seefiidhaan morma isaarraa gannaan rasuulaa waa jennaan eenyuun ajaabahu wahdahu laa shariika lahu. Guyyaa lola Badrii sobbolaan lamaan